Maal tasgabbaa'e akkasumatti maal taate? Maal taatan namni sinitti kolfa dhiiroo maal qullaamu maal jechuudha waan akkana? Ani hojiirra noora hojii konistiraakshini dhagaan falata amma immoo dhuftee narraa garagartee raftaa jettee kinoo xabii natti dhashiteet kinoo iyyaan natti baate kinoo nama natti kolfisiisuuf dhagaye kana malee rakkina biraan qabu. Kanuma qofa waan nama iyyisiisu qabaaree kun maal jechuudha akka hojjetu hin beektooti. Maal dalagattee ta'e akkanatti cinqituusaa kanuma naa gaaffume maal akka taate naa gaaffu ishuma fuulduratti kanuma qofa hin barbaadu. Dhagaye rakkinni kee kana taana maal jechuudha kun? Kanaaf kun salphaadha jechuu keeti kun rakkina hin qabu jechaa jirta amma deemii narraa deemii isin barbaadu deemii si argeera lamaan keessanuu tokkuma deemii kun waan akkasitti bira darbamuu miti Abbeebii si maal shii kadhatta niitii sirrii miti. Kanaaf sirrii miti ani nama raadhe kanaafi deemii isin jedheera yaada dhaabbatta malee ammayyuu si dhageeraan kanaaf siin gashu waan keenya keessa. Dhiifama naa godhaa dhufuun koo balleessaa yoo ta'e nan deema nan gashu isin lamaan gidduu nan gashu. Kootu dhageessaa laa anis waan xaarii kee beekuuf malee isin gidduu ani jette qoy isin deema waan yaa Rabbi gaafuma sitti na fide dubbiin bade. No.
Maaloo dhiifama. Maal goote amma ana akkas si baddale. Mataarra marsitee na abaarte. Ana nyaata si yala maaloo. Maaloo akkas nan godhini. Maaloo rabbii sin kadhadha lakki nan beela irra nan rakkadhe. Baruma shiitiin argitu bara shii badduudhaan waan tokko hin goone maaloo nan abaarin. Maaloo. Garam deemna ijoollee maaloo na dhiisiin jedhe aboon nan dhageessu eenyutti manna waan tokko hin jiru biyya isaarra maaloo akkamaa goonu garamaa deemnu seerri hin jiru. Maaloo maal keessa seene anu oduu harka koo cabsee raate gizee na gubu sanas gizee harka na gubu achumatti na gubee oduu hafe. Wayyo. Ya Rabbi, akam.